ميلا أنا كركرونة كقول بسم الله أبا سانكا بقولي وايل ماني سانكا مي قلتي ميتينغا خديجة أنا دقيقة فلا أنت خديجة يا أبا عبد الله خديجة أنت يا أبا عبد الله يا أبو لو صوتي بقول أخو أخي إيه قبل ركون إيه قالي أخو ولا أنت لما سر سكين سيا هيجي هانتر هيجي إيه هو ده أدى كان يرو سدير راقط تكمرة تهي تربو بورا أنت لا كانجي إيه ميل وان كاسيغا إلماني صوتي أبو لي سوق ويروح كركرون الرافته واني تكنجرتو خاصمي ما ما قولني يا روتان قالني يرفع هذا أمر فهم يسجد بلويسو مغرفتو أيوه كامي أيوه تعال يوم كامي أبانك سيرينو كاروري على جات لك كارمانو رمسالة أنا أبا درو بصوري دروي تعال يا أمة بو يا أبو هابو يسيني أنا أبو يسيني أبانا ثم أبانا جود أكرم أرمي غوتو دلقتي أحط بلويسو هذا أما هذا أدون بدك في بعض توني رفري مال أبو زان تسامي كذا تسام بيت ملة أبو كانجي أورو ده تخركروني في تراكجي دي بيتنا تخلي الجل خرين ووجاد روحي دي بتشون أخويا غاري دمي وويربا من هكون بوني خجبي إسقنا بونا كنا نكرجيتين ووجاد ربوسي دي كنا كنا ما نقول كنا فوتي تقدر ربوسي أما كانجي دي متي دي بتدرو وانا خاي إنتال aga inni di bitte tore wa duru busutti oru jala wana buti de ma ayul ma data de malu ma je चालतो yo nyala ni da gaisa mi wana banjo inni malle tan maduri wolli sa oru malle barum sa kubanka bodunya barum sa ko tejirti nuti wani ne jugurati da gaine no askara bana barum sa yana nyala sa shune أبا غرسا yanta shune ساشوني تي مالو مچيسا اولتا مكيمي خيلمان كان برنوتنو ارغغاسا ilmaan keetii wallee sibbaanii halkan qaatira bulani خينا قفا كاتارتي غرباخ يا غابردو haya meehiiti bakar أجرسدو abo bakar أجرسدو abo gurbaan kana hirriba amma taati khaas أيوم بيخا يا كرم رمساجو لين داخل تاجرتي أمّا سان جيني كسوتي من عليسي هاي أمي أتغربا سنا غربا قالي تسون قاسو معلومة أنا ما أنا ما درت تنسى ساعة أنا من ساعة كل لما جرابي خاجو لين داخل تيا وابر جبتي شي مال غوتاني متي saboo maan kaani bakar أبا زارين جيني برملي aboo ka'een je'ee aduuni garta bakka isiin itti dhaabbattuutii ka'e gurbaa قط هو إنسان ما نسابه لأن sa gurbaan kun aboo gaduma bahime hija ya aboo kanuma akkam rabbina kenne أمّا rabbama بيشرين نيادا يا أمي كلامك أبو قرشوان كلامنا فنان أبي ترى فردو أبو قرشنان أمّا كرشينا خليها Saqarshii tabarnootaa yoo taate isinumaaf kenninaati gara biraatiin hin kutinaa gaa ijoolleen maa afaan hin beekani هو يا بردا ساعة نيتاروتن ساعة نادن تجني عم كايا وانت كايدان كاو في خدمات ولا بتمني برمساتي في برد دمي كايدا ورتياو دمي مني برمسا سيراف دمي بلمات متى ساكب خنافو ساعة كافي دكاسو دمي دروت أرجمو كاب هم سببان تو خنافو تكرر لما دينك ده سرابتين تورتن استيقاظ تاني يا ريوندن سينما ورلو تكيدا يرو نردوا بوي زين أبول تاني جا bakar sabar gana mamallee sufiidha maal gana heettaan yoo geessin barsoota nu kaaftanii yaamaa أكمل تنبرتو أمام دنيا awaan bulle barsiiftu متى دري فربي دبري بي أمي نيادي aadaa siyaada ciise barsiiftu torbi dabre waa'ee maqeessii ilaalle maqeessii maqaa booda garuudhaan odeeffannoo dabalataa waa'ee maqaa isaanii kan dhufannudha أنا ما فكر ما عنده ما متى دري رانتنا هريا إيه الله متى دري أنت يا واي خارنتنا واي مكاس متى دري أنت
Har'aan tanaa waa'ee maqaa. Afaan jechuun maali? Kun agarsiiftu. Afaan jechuun kan ittiin nyaatanii fi kan ittiin dhugan. Ayyee barataan biraa adeemsa. Barsiiftu afaan jechuun kan itti nyaatan kan itti dhugan osoo hin taane afaan meeshaa wal qunnamtii ta'ee kan dhalli namaa qofti itti walii galudha. Ayyee barataan akkasa qabattee akkasitti hin qabatiin afaan kan dhalli namaa qofti itti walii galu. Qormaanii dhiyaate jabaate dubbisaa beekii biraa kanarra yoo gaafii qabaatan. Akkam bultan barattoota? Amaan bultanii barsiisa. Barnoota keenya har'aan tanaa eegaluun duratti mata duree yeroo dabree mee eenyuun nu yaadachiisa? Biology ilaalle. Biology is the branch of natural science, study of the living things. Akkas jechuudha. Biology is branch of natural science that study living things. Biology damee saayinsii uumamaa ta'ee waa'ee lubbu qabeeyyii kan qo'atudha jechuudha. Har'ammoo kan laallu biology damee natural science jenneemi dameelee biology nu keessaa jala qabu. Biology dameelee hedduu jala qaba. Kan keessaa immoo boo. Yoo barsiisan maali jettan? Keenya haarisin. Teessoon ta'uu ni sirraati. Saatiin mana barsiisaa. Barsiisa maali? Wanta hordoman. Sida keessaa barsiisaa qofa hordoman. Akka isa hordoftan malee mana barumsaa amma kana isin adeemsifamanii barnootaa. Keenya naannoo taatu. Teessoon ta'uu teessoon alatti. Obboleetti ta'uu alatti. Kanaafuu mana barumsaa keessatti haasawuu barsiisaa jeequun hin barbaachisu. Kanaafuu manni barnoota kan itti waa baruu dhufan malee fakkeessuu yookaan namaaf dhufaa kan dhufanii miti manni barumsaa. Ni wattaan deefuu sorraafattee dhufte takkara lama immoo ifa ibsu. Kanaafuu barnoonni keenya har'aan tanaa baayoloojiin damee naachuraal saayinsii ta'ee waa'ee lubbuu qabeeyyii qo'ata inni ammoo baayoloojiin dameelee hedduu jala qabu keessa ammoo dameelee gurguddoo sadii ilaalla. Baayoloojii dameelee baayoloojiidha, maayikiroobaayoloojii, zooloojii fi bootanii ilaallaa jechuudha. Barnoonni keenya har'aan tanaa kanaafuu asitti xumurama. Barataan mee gaafii qaba. Kun wati barsiisa. Biology kun damee saayinsii uumamaa ta'e Eeyyee. isa malee damee biraaf jala hin qabu inni. Guddi keessan gaafii bareedaadha. Kanaafuu baayolojiin damee naachuraal saayinsii jennee ammoo innis dameelee hedduu jala qabatanii akkasumas keessaa gurguddoon bootanii zooloojii fi maayikiroobaayoloojii fa'aa jira jechuudha. Gaafii biraa qabdanii? Ifa barsiisa. Kanaafuu barnoonni keenya har'aan tanaa sana xumuramaa wajjin jaaffaadha. Faayinalli dhiyaate dubbisaadha jechuudha. Boodala. Yoo bakar. Haati hoggaa nuti cal jennee tetteenye waan nu galee si fakkaata kan jaafa irratti gaafee nu gaggaaban. Yaa bakar kiyya bara waan dhibeeti miti. Agoo giyosaati laa jaafa irratti maan booda barsaa gaafattee wallaan gitaaraan si dha'a. Bakar. Har'aan booda nutti hin dubbatin laa jaafa irratti eegaleeyo. Taate bakar. Maal nu gaafatan utuu nu hin galle beekaatu cal jennee taa'u jira. Magattu. Ta'uu caaltu. Qormaanni kalee kam jaa? Yaa qormaata akkasi bareedaa ta'u yeroo kee kalee qormaata ittiin cufeemi. Qormaanni ka kalee jabaa jira. Ijaa san guutuu fideedii fina bira laafaadha. Hai bagartu maal godhu jirta? Qormaata kalee na gaafatti. Qormaata. Ijoollee warraa Abdullee tuni maraatte isaan nu bara kumarraa tuqaman deemnee nu asitu waan dalagaan qabne wajjin maa beekan. Caaltu. Yoo jaala. Ati ni dhageessaame abbaan keenya kabarumsa uumaarraa guban qabne kana. Atis akka abbaa keenya osoo hin taane ijoollee kararra kuma yayyaatona wajjin deddeeminiti. Barumsa fi haala gaarii ta'een baradhu ijoolleen teenya tanu boodalleen akka deeggarsa maatii teenyaatiin barattu goona. Kanaafuu yeroo kee karratti hin fitini kottu naati. Aboo bakar dhuftanii abba. Dhufnee abbaa. Meegaa aniin kun baruufiin isinirraa abdadhaatii. Yoo isinillee narraa jijjiiramten beekuu yaa abbaa kiyya mee alfa barattan meegaa. Abbaa waan takka baranne manuma faatoo inni dhufne. Kaneen subeesaniin isin ergemma hanqa za'aa jahatti dhugatti akkanuma mana namaa haa xooytanii dhuftani. Abbaa. Ajaa'iba. Nammeetii tananiin gaafadha gaamanni barnootaa olaalamaan sanii hanga za'aa jahaa tana waa sallamaan qofaarutti hin jirtanii kasaanii yoo taate malee. Abbaan gaafatin micoon ta'e dhuga himti. Dhuga himti. Barsiisotaan gaafatin wallaa Mee hayaa tura keessa adduma baatiiti. Tura keessa adduma baatiiti meeqaa wallaa kana laalladhaatii kara ijoollee Abdullee san biratti cukutaasa waliin waanuu baraaga. Wa. Haa abba. Ka'aame. Abbaa hoggaa qo'atan tana gargaa waan jumaan nama kennan.
yaa abootis fagoo barte Abba. yaa abbalee isoo asumaan gaasi jaaraa fi kanattis qotanii tiiti wanta firraa xiqqeeysi hooduma lama faa godhi abbaa bar wanni barnootaa jecha yoo na dhufte bara wanni siin taanen jirtuuti sumaa fiin tahaati barnootumannaa jabaadhu achi Taale abba. Magartu. Dia miti mana yang tahu miti malah ke perhatian Umar ra fuddo kaati.